Sun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Teknikaa kompiitariitti hojjechuu diti fakkaataa sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataa galgal sa'aatii lamaa wadhakka haga sa'aatii 3 meetira baandii 1925 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo ammaan tan jalqabna. Rakkin teknikaatti ammallee jira fakkaata. Akka mooltanan suuraa ala keessan keessummeessa har'a guyyaa roobii bitootessi 29 bara 2017 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televezyiiniin Waashingtan DC irra sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna akkuma dhagaa'uu jirtanii kompiitariin sila hojii ittiin hojjechuu jirra akka nu feenetti nu ajajamuu diduutti jira. Homtaa ta'eefiyyuu hom dandeenyu sanitti himna jalanne. Bajata hanqisuuf yaada Waayit Haawus dhiyeesse irratti mormii yookiin yaada dhiyaate kaleessa manni marii dhaggeeffateera. Mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallanne gammadaati. Qophii arda qabnu keessa gamtaan Medirek marii Ihaadig waliin taa'uu fi waamamiyyeeffachaa baay'ee keessa ba'uusaa mirkaneesse. Manni murtii federaalaa Itoophiyaa mootummaa haaraa dhaabuu fedhanii jedhe nama Oromoo 16 hidhaa haga ganna 10 caala itti mure. Dubbii itti gaafatamtoota Koongireesii Federaalistii Oromoo obbo Baqqalee Garbaa dabalateetiin itti gaafatamtoota 4 fi miilota isaanii hedduu waliin ittiin himatan kaan ardhallee beellamaan dabarsan dirree demokiraasii dabalee waan har'isanii qabnu keessaa haq tokko oduun jalqabna jalanne. We know that the administration has proposed about 30% cuts. Bajata hanqisuuf yaada Waayit Haawus dhiyeesse hojii gargaarsaa Yuunaayitid Isteetsi addunyaa irratti gaggeessituuf maallaqa barbaachisu hanqisaa yookaan dhabamsiisa jechuudhaan yaada dhiyaate koreen birkii mana maree Yuunaayitid Isteetsi qibxata kaleessaa dhaggeeffataa oole. Keessumaa Afrikaa bahaa beelli sodaachisaa yeroo jiru kanatti jedhameera. Gabaasaa ergame soraa dhiyeesse. Akka dhugaa baay'insi koree haajaa alaa mana maree Ameerikaa irratti kalee jedhanitti bajetii Yuunaayitid Isteetsi xiqqaachuun fala bonaa fi beeli xiqqeessuu fi nama miliyoon hedduu afaan beelaatii baasuuf itti jiran guddoo rakkisa. Faawustiinii Waabiiree Inistituutii Qarqaarsa Addunyaa ka Bread for the World jedhanitti ogeetti himaammata qarqaarsaati. Yuunaayitid Isteetsi qarqaarsi xiqqeessuun dameelee biyyitii isii addunyaan qarqaartu takka USAID ka akka dhaaba Food for Peace sagantaa akka qarqaarsa balaa addunyaa sagantaa baqataan ittiin qarqaaranii fi qarqaarsi midhaanii ittiin kennan cuftiyyuu waan guddoo miidhamuu danda'ati. We know that the administration has proposed about 30% cuts. Akkana jetti gaafatamtuun tunin akka bulchiinsi USAID fi ministeerii haajaa alaa Ameerikaa irraa horii harka 30 kutuuf qophaa'an inuma beenne qubum qabnallee qoodii dhaabileen tunin qarqaaris kennuuf qabaatan akka malee dhiqqaachuu dandeettii jette. Ameerikaan biyyi hedduu qallabde nam miliyoona hedduutti isiitti hirkata. Akka gabaas caasaa sagantaa of eeggannootiif akeekkachiisa addunyaatti nama miliyoon 70 ariitiin qarqaarsa eegata. Suudaan kibbaa keessatti nama hedduutti beela'e. Akka gabaasa Ochaatti dhaaba qarqaarsa kaatokkummaa mootummootaa jechuun Naayijeeriyaa fi Yemen keessallee jijaan duubatti nama miliyoon 20tti beela hamtu keessa bu'uu danda'a. Dhaabbileen addunyaa hedduutti qarqaarsa Yuunaayitid Isteetsi irraa argataniin addunyaa qarqaara. Koongireesmaan Smith paartii Rippaabilikaanitti itti gaafatamaa koree haajaa alaa Seneetii Ameerikaatti pirezidaantiin akkana horii xiqqeessuun kunin guddootti hin gammannee jedha. The world is in crisis. There's humanitarian needs. The number of people of concern. Akkana jedha Koongireesmaan Smith. Addunyaan balaa keessa jirti. Waan ummatii fedhetti jira. Ammiti keessattuu yoo ummatii addunyaa dhaaba qarqaarsaa akka UNHCR irraa waan hedduu eegatu. Garoomitti deemu cufattu balaatti jira. Nama hedduu qarqaarsa eegataa jedha Koongireesmaan. Dhaabbileen qarqaarsaa tokkummaa mootummootaa Ochaan horii uummataan qarqaaran $5 biliyoona fi miliyoona 500 qarqaarsaan addunyaa irraa eegachuu jira. Kan keessa biliyoona 1 qofa argate. Kaan irratti eegachuu jira. Mootummaan Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo kan malaammaltummaan beekame tokkummaa mootummootaatu gargaara jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Nikki Haley har'a himatan.
niiwork keessatti kaawunsilii hariiroo alaatti kan kana dubbatan heeliin akka jedhanitti humnootiin nagaa eegsisan kan tokkummaa mootummaa koongoo wajjin michuu akka ta'aniif ka jedhu imala isaanii keessa jira. Kana jechuun gama biraan mootummaan koongoo uummata isaa irratti tarkaanfii hin barbaachisne akka fudhatu godha. Kanaaf waan akkasii akka dhaabbatu gochuuf irratti hojjechuu qabnaa jedhan. Lammii Siwiidin kan tokkummaa mootummootaaf hayyuu ta'uunaan hojjetuu fi waahillisaa lammii Ameerikaa ta'e wiixata darbe Koongoo waaltaa keessatti reeffi isaanii boolla keessaa argame akka qoratamuuf poolisiin Siwiidin gaafataa yeroo jiru kanatti heeliin kana jedhan. Hayyoonni lameen turjumaana afaan hiikuuf akkasumas shofeerota isaanii sadii waliin gara jalqaba baatii kanaatti eessa buuteen isaanii dhabame. Hayyoonni kun hokkaraaf dhiittaa mirga namoomaa waraanni koongoof gareeleen miliishota naannoo bal'inaan gaggeessan himata jedhu san qorataa turan. Mootummaan Riippaabilikii Deemokiraatawaa Koongoo fi waltaatonni mormitootaa ka biyyatti waliigaltee ce'umsaa baatii muddee darbe tolfatan hojiirra oolchuu dadhabuu isaanii yaaddessaa ta'uu Yuunaayitid Isteets beeksiftee jirti. Ministiriin Dantaalaa Ameerikaa akka jedhutti gamlameen deemsa ta'uu qabu irratti hojjechuu fi waliigaluu dadhaban jechuudhaan komate kunis muudama muummicha ministeeraa dabalataa jedhan. Waliigaltee kana tarkaanfachiisuu dhabuun fedhii uummata Koongoo dagachuu fi milkaa'ina haga ammaatti argame rakkoorra buusuudha jedhu dubbi himaa eeggataan kan ministirii haajaa alaa Ameerikaa Maark Toonar ibsa baasaniin. Kan marroo lama aangoorra jiran pireezidaant Joosef Kaabilaan muddee 19 fuullee keenya aangoo gadhiisuuf jiru garuu nama isaan bakka bu'u filachuuf yeroo biraatti waan darbeef jecha aangoorra turuun isaanii beekameera. Dargaggoonni Ameerikaa kanneen hidda dhalata Soomaaliyaa ta'an kutaa Minisootaa keessatti gocha hamaa raawwatan jedhamuudhaan mata duree oduu ta'aa turuun isaanii ni yaadatama. Kunis dawaa sammuu darreessuuf deddeebisuu garee ala bultootaa yookaan gaangi keessa seenuu fi falaasama cichitootaa qabaachuu ka jedhu keessatti argama. Garuu jaarmeeyonni dargaggoota kutaa sanaa keessa jiranii kana jijjiiruuf yaalii gochaa jiraniin garee dargaggootaa kanneen kubbaa saaphana yookaan baaskeetbool taphatan masjiidota magaalota lakkuu keessa jiran bakka bu'uun dhiyeenya kana dorgommii gaggeessaa jiru. Carraa kanaan dorgommii leenjii ispoortii argachuun akka ofirratti amantaa horatan jajjabeesseera jedhameera. Garee Al-Raawdaa jedhamuuf kan taphatu Zakariyaa Ibraahim masjiida dorgommii kana injifate bakka bu'uudhaan itti hirmaate. Sagantaa akkasii gaggeessuun akkaataa barbaachisaadha ta'ee jedhee dubbate. Kutaa Minisootaa keessa hawaasa Somaalee hedduu akka jiru dubbateera. Guutummaa Ameerikaa keessatti lammiiwwan Soomaaliyaa 80,000 ka jiraatan yoo ta'u 20,000 caalaan immoo Minisootaa keessa jiraatu. Jijjiirama qilleensaa kan ilaaleen waliigaltee Paaris keessatti tolfame ka kabajju ta'uu Chaayinaan beeksifteetti. Pireezidaant Doonaald Tiraamp jechuun pireezidaantiin Ameerikaa seera kunuunsa qilleensa naannoo ka pireezidaant Baaraak Obaamaan lafa kaa'ame diiguuf erga ajaja waliigalaa mallatteessanii guyyaa tokko booda Chaayinaan kana jette. Dubbii himaa ministirii alaa Chaayinaa Luuk Hang akka jedhanitti jijjiiramni qilleensaa rakkoo addunyaa maraati. Biyyoonni biraan imaammata isaanii jijjiiraniyyuu Chaayinaan garuu ni kabajji jedhan. Ajaji Tiraamp mallatteessan kun isa Paakistaan sochii dhala namaatu jijjiirama qilleensaa fidee jechuun falmitu deeggera. Wanni Tiraamp mallatteessan yeroo dheeraaf qilleensa addunyaa fooyyessuuf hojii gaggeeffamaa ture diigee yaaddoon jedhus jabinaan dhaga'amaa jira. Durataan Koreetii kanagaa kan mana marii Yuunaayitid Isteets Deevin Nuunsi Raashiyaan filannoo pireezidaantummaa Ameerikaa keessa seenteetti isa jedhu qorachuuf koree paartiilee lameen irraa walitti dhufe kaleessa haasawaa gaggeessanii rakkina keessa buusanii jiru. Kunis dogoggora hojjetaniif jecha aangoo dura teessummaa akka gadhiisan akkasumas hojii koree kanaa keessaa torban kanaaf akka keessaa ba'aniif gaaffii dhiyaate fudhatama gadhabsiisanii booda. Daarektera waajjira qorannoo kan federaalaa yookaan FBI James Comey fi daarektera dhaabbata waa'ee nageenyaa guutuu biyyaa Admiraal Mike Rogers cufataa walgahii gaggeessu jedhamee tures yeroo biraatti darbeera. Kunis mufannaa miseensonni paartii Deemokiraatotaa qaban hammeessee jira. Nuunsi waan inni torban darbe hojjete amanamummaa isaa rakkoo keessa buuseera akkasumas qorannaa kana gaggeessuuf dandeettii qabu tuffii keessa galcheera jedhu oduun keenya kanuma.
Famca qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Wanittaan adda barra mana murtii federaalaa Itoophiyaa nama Oromoo 16 miseensa baa'oo ta'anii mootummaa haaraa dhaabuu fedhanii jedheetiin hidhaa ganna 13 itti mure. Jarri kunin dargaggoota Oromoo ganna dabre keessa Garshawaatii qabaman. Gama kaaniin ammoo mana murtii federaalaa dubbii itti gaafatamtoota Kongireesii Federaalistii Oromoo kaakko obbo Baqqalee Garbaafaa dabaleetiin nama hedduu irratti falmii abbaan alangaa addaatii fi abukaatotii wal falman irratti akka ragaan dhiyaata afaan hojiitiin jijjiirameetiin dhufu jedheetiin beellamittaa nutti dabarse. Mallaskaachuu ammaatii fi tujubee qopheesse kuno. Abbaan alangaa federaalaa miseensota bulchiinsa olaanaa kan paartii Koongiresa Federaalawaa Oromoo obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Addisuu Bullaalaaf obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee himatamtoota 22 irratti himannaa farra shororkeessummaa erga irratti dhiyeesse waggaan tokko darbee jira. Dhimma isaa kan hordofu manni murtii lidataa dhaddachi arfaffaan ragaa namaaf galmee abbaan alangaa dhiyeesse qoratee murtii kennuuf har'atti kabeellame ta'us murtiin sun hin raawwatamin hafu har'a dhaddachicha irratti beeksifameera. Kunis kan ta'e himatamaa arfaffaa obbo Baqqalaa Garbaaf himatamaa 11ffaa obbo Bayyanaa Ruudaa irratti abbaan alangaa ragaa siidiif suraa dhiyeesse afaan hojii mana murtii federaalaa afaan Amaaraatti hiikame hanga bitootessa 18tti akka dhiyaatu ajaji kenne hojiirra waan hin ooliniif ta'uu manni murtichaa ibseera. Ajajji sun maaliif hojiirra akka hin oolle manni murtii abbaa alangaa gaafateera. Abbaan alangaas gamasaan hojii hiikuu sana kan hojjetu dhaaba Itoophiyaa Broadcasting Corporationiif CD sana bitootessa 13 bara 2009 akka itti kenneef hiika isaas nutti akka hin kennine kan isa ajaje mana murtiif akka ergu itti himamuu ibsee murtii eeggataa akka ture ta'uu dubbate. Manni murtichaa garuu galmeen hiikame sun karaa abbaa alangaa akka dhiyaatu ajaja shakkiin qabaanne dabarsuusaa yaadachiisuudhaan ajaji sun maaliif akka hin raawwatamne gaafatee jira. Abbaan alangaas ajaja kenname hojiirra oolchuuf yaalus deebiin koorporeeshinichaa garuu kana akka hin goone isa ittisuusaa beeksise. Abukaatooliin himatamtootaa akka seerri ajajutti ragaa galmee abbaan alangaa dhiyeesse afaan manni murtiitti fayyadamutti hiikee dhiyeessuun dirqama abbaa alangaa ta'uusaa akka ajaja manni murtii kennettis hiiksisee dhiyeessuun utuurra jiru waan hin hojjetin hafeef gama abbaa alangaan maalna dhibdee guddaan jiraachuusaaf kun ragaadhaa jechuudhaan gocha sana balaaleffatan. Kanaaf ragaan sun akka irra darbamu ta'uu baannaan immoo beellama gabaabaadhaan abbaan alangaa galmee sana hiiksisee akka dhiyeessu ajaji akka kennamu mana murtichaa gaafataniiru. Dhumarrattis manni murtii dhaabi Itoophiyaan Broadcasting Corporation hiika sana qopheessee gama abbaa alangaan akka dhiyeessu yeroo kennamettis hiiki sun maaliif akka hin dhiyaatin hafe koorporeeshinichi dhiyaatee akka ibsu manni murtichaa ajajee Eebila 2 bara 2009tti beellama kabiroo kennee jira. Gama biraatiin immoo kaleessa manni murtii lidataa dhaddachi 19ffaan namoota 16 irratti himannaa farra shororkeessummaa dhiyeesse hidhaa waggaa 3 hanga waggaa 13 itti mureera. Namoonni kun martinuu lammiiwwan Oromoo yoo ta'an irra hedduun isaanii dargaggoota ta'uun ibsameera. Namoonni kun yoomiif eessaa akka qabaman abukaatoon isaanii obbo Wandimmoo Ibsaa naaf ibsaniiru. Akkuma sochiin naannoo Oromiyaatitti nasta pilaanii Finfinnee naannoo magaalaa Finfinnee godhu kanarraa kan ka'een himannaan isaanii irratti dhiyaachuu danda'e. Yaa akkuma beekamu akkalaawii haga tokko qorannoodhaan turani. Himannaan irratti dhiyaate maal ture obbo Wandimmoo? Himannaan isaanii maalidha? Oromoo Federaalist Kongirees golgatanii yookiin maqaa isaatiin ijaaramanii yookaan deeggartoota isaa ta'anii garuu kan hojjetanii fi paartii walummaa bilisummaa yookiin isa onegee afaan Amaariffaatiin federeeshiniin jedhamu. Kanaan jara kanarratti maali kan tarreeffame akka kaleessa takatame haga Eertiraaf adeemanii akka waan leenjanii deeggarsa akkasii akka waan qabaatanii. Kanneen eeramee baati nama 21 keessaa afaan alangaa kan himate keewwata 32 tokko baay'eedhaan keewwatichi kun mootummaa irratti waliigalteedhaan fincila kaasuudha kan jedhu yookiin afaan Amaariffaatiin aadmaa jedhu kana kanaaf isaan kanneen warra shanii of dura akka irratti murteessantu caqasamee of duratti isaan hafan nama 15 ragaa abbaan alangaa dhiyeessee isaanillee haga tokko kan fuula ittisuu laalan jiranii isaan kanneen gatii keessa galchuudhaan walumaa galatti waggaa 3 haga waggaa 13tiin kan adabamanii
kana fakkaata gaa walumaa galatti jechuudha. Isaan shanan hafankuuwwan of duratti beellamni itti kenname jedhamee kan bira dabrame wanni qulqullaa'ee ganaa murtaa'uu qabu jira jedhamee ture. Namoonni kun galmee isa kamirratti kan isaan himataman? Galmee olaanaa kabbadaa jedhamuun jalatti kan himatamanidha. Yoomi kan qabaman namoonni kun yoom hidhaman? Bara dheengaddaati kun akkuma sochiin naannoo kunoo maastar pilaanii Finfinnee naannoo Finfinnee keessa naannoo sanarraan qabamanii hidhaman. Inni bara dheengaddaa keessa baasa keessa yoo ta'u kan isaanii kun haga ji'a muraasaa isaan dursee kan qabaman. Eessarraa qabaman? Oromiyaati zoonii Amboo kanarra. Hundumtuu Shawaa keessaa? Shawaa keessa. Namoota akkamiiti namoonni kaleessa mana murtiitti dhiyaatan kun? Dargaggoota hundi isaaniitu dargaggoo. Namoota umurii 17-18 haga 24-25 dabarreedha. Hundi isaaniitu ijoolleedha. Maamush Bookii, Biraanuu Bookii, ilma isheetuuti jechuudha. Ilmaan abbaa tokkooti. Ilmaan Bookii. Obbo Bookiin ilmaan isaanii lamaan wajjin hidhamanii jechuudha. Dhugaan. Jaarsichumtillee qofa jaarsicha akka isa tokkochatti malee baay'inaan nama 20 isaan keessa. Isaan harkaa 100 keessa garri 90 jaarsicha san malee isaan kuwwan ijoolluu dargaggooyyoodha jechuu barbaadu. Abbaan ragaa akkamiiti kan inni irratti dhiyeesse himannaa shororkeessummaati isa jedhee irratti dhiyeesse sanaaf? Himannaa shororkeessaati irratti dhiyeesse keewwata yakka Itoophiyaa 32 tokko laayii jalatti kan jedhuun mootummaa irratti fincila kaasuuf waliigalteedhaan sochii adeemsisan kan jedhu kanaaf shororkeessaadhaan himataman jechuudha. Kuni himannaan ni dhiyeesse ragaa akkamii irratti dhiyeeffate? Ragaan tokkoffaan ragaa sadarkaati argitanii ragaa sadarkaa jechuun kan isaan organa akka laayii galaniin boodatti poolisiin qoratamanii yoo isaan poolisiidhaatti kana hojjanne san hojjanne jedhanii jecha isaanii kennan poolisii hambira taa'ee waa'ee kana xaqase kana inni amanuu kana jechuudha xaqase kan jedhu irraa jechuudha. Ragaa sadarkaatiin jechuudha. Isaan muraasni irra caalaan ragaa sadarkaati isaan muraasa immoo naannoo isaan sochii taasisan sanitti ragaan kallattiillee itti ragaa tokkoon hin jira jechuudha. Namootatu dhufee ragaa irratti ba'e jechuudha. Abukaatoo obbo Wandimuu Ibsaa ibsanuu kennitaniif hedduu galatoomaa. Illee galatoomaa. Gamtaan paartii Madirak marii paartii biyyi bulchitu Ihaadig waliin taa'uu fi haala mamiyyeeffachaa bahe keessa bahee jedha. Gaafii gugurdoo 3 deebii hin arganne. Gaafii gugurdoo 3 tagaafanneef deebii hin arganne egarillee waan akka dansaa deebii dansaa arganne hin fakkaannu jedha. Miseensi koree hojii raawwachiiftuu Koongireesii Federaalistii Oromoo obbo Xurunee Gamtaa yoo reefu namoonni bilbilaan Finfinnee dubbise. Gareessan deebisa. Obbo Xurunee mariin paartiilee mormitootaaf paartii taayitaa mootummaa harkaa qabu Ihaadig wajjin geggeeffamaa ture marsaan 7ffaan irra geggeeffamee jira. Mee haala marii sana naa ibsaa sanarraa jalqabna. Marii har'aa keessatti nuyi akka kaafaa'utti hin hirmanne akka madirakitti kan hirmataa turre har'aa jalqabee hirmachuuf dhiifneerra isa har'aa keessatti hin hirmanne. Maaliif hin hirmaatiin haftan obbo Xurunee? Akkuma kanaan dura yeroo adda addaa uummataatti ibsaa tureeni kan darbees amma kana kan gammachiisu miti inni dhufus kan abdachiisu waan hin taaneef maaliif yoo jedhame immoo jarri kun kan nuun jedhanu paartileen 21 Ihaadigii wajjin mari'achuutu irra jira yookaan immoo irra dubbannoo kana gaggeessuutu irra jira jedhaniitu gaafatu. Garuu kun immoo shongoodhaan yookaan walgayiidhaan waan gaggeeffamu tun ta'ini kan fudhatamuu barbaadamu kan kennuu barbaadamu waan jiruufi madirak kophaatti marii sana gaggeessina jennee yookaan irra dubbannoo sana gaggeessina jennee waan gaafannee nuu ta'uudhaaf hin dandeenye kanaaf kan biroos waan jiran kanaaf iyyuu irratti hirmachuu dhiifne. Kophaatti akka madirakitti paartiin mootummaa nu waliin dubbachuu qaba jettanii yaada dhiyeessuu keessan kanaan dura dubbattanii turtan. Maaliif akkas jettu isin? Tokkoffaa ulaagaa nuyi itti fayyadamne yeroo dorgommii bara filannoo bara 2007 sana keessa dorgomtoota nuyi dhiyeessine adda waa'ee ta'anii lammaffaadha. Baay'ina qabnaa. Ulfina qabnaa kanaaf nu wajjiniin gaggeeffamuutu irra jira. Lammaffaa immoo konstituensii yookaan iddoo nuyi bakka buunee jirru kuni Tigraay jalqabee Amaara keessa qabee Oromiyaa keessa naannoo Kibbaa keessa hunduma kana wal qabatee guddaa waan ta'eef kophaatti nu keessummeessuu yookaan immoo rakkoon naannolee keenya keessa jiru guddaa waan ta'eef akka nu keessummeessan gaafannee turre kanaan dura. Kanaaf deebii dhabuu keessaniin kan isin irratti hin hirmaatin haftan jechuudha.
kana duwwaa utuu hin ta'ini walamantaan akka gidduu keenyatti uumamuuf addawaawwiin qabxilee ciccimoo lama akka nuu raawwatu gaafannee turreen. Maali qabxileen lamaan sun mee dhaggeeffatoota keenyaaf ibsaa? Qabxilee lamaan suni ummatoota Itoophiyaa hafee addunyaan illee akka nuu beeku kan nu gaafannee turre tokkoffaa jennee kan gaafanne hidhamtooti keenya dhimma siyaasaatiif hidhaman haal duree tokko malee akka nuuf hiikaman. Lammaffaa immoo labsii yeroo hatattamaa kana akka nuu ka'u jennee gaafannee turre kana gurra nutti kennee kan nu dhaggeeffate hin jirru. Mee gaaffii keessan waa'ee hidhamtoonni hiikaman jettaniin sin gaafadha. Gama kanaan yeroo gaaffii dhiyeessitan marii sana irratti bakka bu'oonni paartii mootummaa maali deebiin siniif kennan? Yookaan ga'isanii irra darbuu yookaan immoo calluma jedhanii irra darbuu guyyaa tokko duwwaa namni tokko addawaawwiin irratti dubbataa jira waan irratti dubbatu yeroo egahuyyuu deebii isinii kennaa jedhanii dubbatanii turanii garuu deebii isaan nuu kennan gaaffii keenya akka hin fudhanne fakkeessa. Fakkeenyaaf guyyaa jimaataa tokko walgahii irratti argamuu keenya duratti guyyaa kamisaa Dr. Mararaa Guddinaa durataa kafaa'oo himannaa irratti dhiyeesse. Kanaaf quubsaas miti abdachiisaas miti jenneetu irra darbaa jirra amma yoonaatti. Gama labsii yeroo hatattamaa kaasuutiinoo mootummaan dhiyeenya kana labsii yeroo hatattamaa keessaa aga tokko laaffisee jira jechuudhaan ibsa kennee jira. Labsii yeroo hatattamaa kanaaf barreessaan ministeera ittisaa Itoophiyaa obbo Siraaj Fageessaa labsiin yeroo hatattamaa kun aga tokko laaffachuusaa beeksisanii turan. Kun gama keessaniin isin hin qubsine jechuudha moo akkami? Laaffisni kan gaafatame labsiin suni akkuma jiruun haa ka'uudha. Maaliif ummata takaalee waan jiruuf paartilee mormituu akka kan keenyaa kanas takaalee waan jiruufis ummata keessa deemnee mari'achiisuu hin dandeenye, miseensota keenya wajjin mari'achuu hin dandeenye, waajjiraalee keenyallee humna mootummaatiin kanaan dura cufaa deebisnee ijaarrachuudhaaf hin dandeenye. Kanaaf akka nurraa ka'u gaafanne malee nuyi akka nu laaffisan miti. Maaliif utuma gadi taa'amee namni sammuu qabu gamagamee ilaalee faayidaan isaa uummata ukkamtuudhaan ala wanti inni fayyadu amma kana nutti argamaa hin jiru. Waa'ee kanaa bakka bu'oota paartii sin waliin marii gaggeessaa turaniif gaaffii kana kallattiidhaan yeroo dhiyeessitaniif deebii akkamii isiniif kennan? Hangawaan tokko yeroo nutti ga'isaru maal jedhanu labsii yeroo hatattamaa kana labsuu jechuun addawaawwiin viizhinarii ta'uusaa agarsiisaa jedhan. Dhugaama dubbachuudhaaf haala dirqisiisaan yoo dhufe malee waa'ee siyaasaa yeroo dheeraadhaaf wal nyaataa ture kana irratti labsii akkanaa labsuun viizhinarii yookaan ilaalcha achi fagoo kan qabu nutti hin fakkaatu. Eessumattiyyuu seenaa keessattis waan akkanaa ta'ee hin beeku. Waan akka dingataa yookaan immoo diqqaa dhufe tasgabbeessuudhaaf yoo ta'e malee waan akkanaa irratti labsii yeroo hatattamaa fudhatanii viizhinariidha yookaan immoo ilaalcha achi fageessanii jechuun baay'ee uummata irrattis mataa isaanii irrattis ga'isuu nutti fakkaata. Kanaaf deebiin isaan kennaa turan yaada isaan dhiyeessaa turan baay'ee fudhatamaa hin turre. Obbo Xurunee walgahii har'aatti kan hin hirmaatiin haftan akka madirakittis akka koongireesa federaalaa Oromoottis itti hirmaachuu guutummaatti dhaabuu keessa immoo maal jechuudha kun? Isa amma jalqabee jira guutummaa guutuutti itti hirmaachuu keenya dhaabuu keenya. Gara fuulduraatti mariin fooyya'aa kan ta'e qophaa'ee kan uummata fayyadu yoo dhiyaatee isa lagachuu keenya miti yookaan immoo irraa fagaachuu keenya miti kun. Garuu waan uummataafis paartii keenyaafis bu'aa hin qabne kanarra teenyee yeroo balleessuun barbaachisaa miti. Uummata keenyas dagachiisuun gowwoomsuun nuuf biratti fudhatama hin qabu jenneetu dhiifne. Gara fuulduraatti garuu dhugaadhaan itti adeemama taanaan keessa duwwaa deemuu miti karaa gara caalmaa deemnee marii kam irratti iyyuu argamuudhaaf hin dandeenyaa fedhii keenya kun. Obbo Xurunee Gamtaa miseensa koree hojii gaggeessituu koongireesa federaalaa Oromoo ibsa naa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha. Dhaggeeffatoota keenyaa ka paartiilee mormitootaa 21f Ihaadeg gidduutti geggeessamee ture marii wal hubannoo dursuu kan arraa jechuun
marsaa torbaffaarraa gamtaan paartilee mormitootaa madirak maaliif akkaafe kan odeeffannoo hin qabne ta'uu itti gaafatamaan waajjira Ihaadeeg obbo Shifarraa Shugguxe kanneen marii sanarratti argamaniif ibsuu isaanii Iskindir Fireew Finfinneerraa gabaasee jira. Mariin marsaa torbaffaa kanarraa kun eenyu walitti dubbannoo paartilee haa hoogganu gaaffii jedhu irratti adda addummaa paartilee gidduutti uumame dhiphisuudhaaf akeekamee kan beellamame. Mariin ammaa dura geggeessame ture irratti paartiin mormitootaa 20 marii ammaan dura geggeessame irratti paartileen mormitootaa 20 walitti dubbannoon geggeeffamu qaama sadaffaa ka walaba ta'een haa hoogganamu jedhanii paartiin taayitaa mootummaa harkaa qabu Ihaadeegiif paartiin kabiraa tokko immoo paartileen dabareedhaan walitti dubbannoo sana hoogganan jechuun isaanii gabaasamee jira. 7 yookaan 8 kanneen ta'an paartileen mormituu kabiroon immoo dhimma sana keessa deebi'anii ilaaluu isaanii ibsanii paartileen dabareedhaan haa hoogganan gara jedhutti deebi'uu isaanii beeksisanii jiran. Ihaadeegis paartileen itti hirmaatan dabareedhaan haa hoogganan ka jiru ejjennoodhuma isaa duraa qabatee akka jiru arra ibsee jira. Kanas ka beeksisan itti gaafatamaa waajjira Ihaadeeg obbo Shifarraa Shugguxee ture. Kanneen wal gurmeessan paartileen mormituu kabiroon 6 kanneen ta'an eega ejjennoo Ihaadeeg kana dhaga'anii booda ejjennoo isaanii dhumaa beeksisuuf jecha galma walgachaa keessaa ba'anii daqiiqaa xiqqoodhaaf mari'achuun isaanii beekamee jira. Meeyaad, Samaayawii, Ideeppaa, Iraappaa, Mee'ideeppaa fi Mee'ibaappaa kanneen jedhaman paartileen kun dhimmoota irratti dubbachuudhaaf aangoon isaaniif kenname kana caalaa akka hin ta'in ibsanii sadarkaa koree hojii raawwachiiftuuf mana mareetti akka murtii kennisiisu fedhan kan isaan dubbatan. Kanammoo kan dubbatan dura taa'aa Ideeppaa Dr. Caannee Kabbadee turan. Itti gaafatamaan waajjira Ihaadeeg obbo Shifarraa Shugguxees paartileen kun murtii irra ga'uudhaaf yeroo gaafachuu isaanii irratti akka mormii hin qabne dubbachuu isaanii Iskindir Fireew Finfinneerraa gabaasee jira. Egaa dhaggeeffattoota keenya dirree dimookiraasii kanarraa kanumaan nan xumuraa nagaatti ani namoo daandiiti. Sagantaa irraa xumuruu dura mataa oduun sin dhageessaa bajataa hanqisuu fi yaada Waayit Haawus dhiyeessee hojii gargaarsaa Yuunaayitid Isteetsi addunyaa irratti gaggeessitu maallaqa barbaachisu hanqisa yookaan dhabamsiisa jechuudhaan ragaa kaleessa dhiyaate manni marii Yuunaayitid Isteetsi birkiin dhaggeeffatee jira. Keessumaa Afrikaa bahaa beelli sodaachisaa yeroo jirutti jedhameera. Mootummaan Riippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo kan malaammaltummaan beekame tokkummaa mootummootaa gargaara jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Nikki Haley dubbatanii jiru. Mootummaan Riippaabilikii Demokiraatawaa Koongoof waltaatonni kabiyyattii waliigaltee ce'umsaa baatii muddee darbe tolfatan hojiirra oolchuu dadhabuu isaanii yaaddessaa ta'uu Yuunaayitid Isteetsi beeksiftee jirti. Dargaggoonni Ameerikaa kanneen hidda dhalata Somaalee kutaa Minnesootaa keessatti jireenya isaanii akka fooyyessaniif dorgommii adda addaa dhiyaataa jira. Oduun keenya kanuma. Nuleen qophiitiin taarraa fixuu jirra yaada qabdan nu barreessaa nu bilbila hornaat voanews.com iimeelii kenna afaan oromooti voanews.com ammoo iimeelii feesbuukii kennaati gam kenna nagaan nu bula sagantaa afaan amaaraa jalqaba.